carraa keessan hunda fayyadamaa sodaa ofirraa darbadhaa gataa. Yeroo dubbistu waa hedduu beekta. Barsiisotarraa gargaarsa argachuu dandeessa. Haa ta'u malee kutaa kee keessa qophaa kee taa'uuf yaaduun hedduu barachuutu sirra jira. Namni hammamuu xiqqoo yoo ta'e namni namumadha. Dubbisuun bakka ati deemtee hin beekne si geessa. Mul'achuuf dhalatteetoo jirtu maaliif fakkeessuuf of dhiphista? Jireenya ija daa'imaan yoo laalte waan addunyaa kana keessa ta'aa jirutti kolfita. Sammuu yaadu qabda. Kophee kee keessaa miilota qabda. Of taanaan karaa barbaaddurra of geggeessuu dandeessa. Waan beektu beekta. Garam akka deemuu qabdu kan murteessu sidha. Haalota hunda keessatti dhalli namaa hundi ija tokkoon ilaalamuuf kabajamuun keessummaa'uu qaba. Qaamni tokko yoo waa hojjete yookaan godhe malee wanti tokko hin geeddaramu. Hojiin hojjedhu keessatti wantoonni fokkisoon ta'an yeroo na uumamanii yookaan yeroo na qunnaman akkas jedheen ofitti hima. Jabaadhu. Waan kana caalaa hojjechuu dandeessa. Waan barbaaddu tokkoof gatiin baastu taanaan waan ati barbaaddu sun gatii si baasisa. Wanti gaarii hin taane gara jireenya keetitti yeroo dhufu filannoo 3 qabda. Tokko akka isaan si to'atan eeyyamta yookaan akka isaan si balleessaniif eeyyamta yookaan immoo akka jabinaatti itti fayyadamta. Yeroo tokko yeroo xixiqqoon gatii isaan qaban hamma yaadannoo ta'anitti hin hubannu. Callisanii taa'uun yookiin hojii hojjechuu dhiisuun hojii kamirrayyuu hojii hedduu dadhabsiisaadha. Guyyaan har'aa baay'ee gaariif gammachiisaa ture. Boris guyyaan biraadha. Ganama gaabbiin guutamtee ka'uuf jireenyi gabaabduudha. Yeroo tokko gaaffiin jireenyaa wal xaxaa yookiin ulfaachuu danda'a. Deebiin isaa garuu salphaadha. Waan siif ta'eef gammadi malee waan isaaf dhumateef hin boo'in. Na yaadadhu kolfi. Ana yaadattee boorraa dagachuutu fooyya'aa ta'a waan ta'eef. Ija kee junuunfattee yoo turte wanti gaariinis si darbuu danda'a. Tapha taphattee moo'uu hin dandeenye tapha mataa kee wajjiniin taphattu qofadha. Addunyaa fi nama tokko qofaa ta'uu dandeessa. Nama tokkoof garuu ati addunyaadha. Fuuldura kee to'achuu kan qabu si qofadha. Sodaan namoota gawwaa jedhamaniif illee dandeettii waa yaaduu kennaaf. Gatii qarshii yookaan bu'aa qarshii ijoollee barsiisuuf karaan salphaan isaanirraa liqeeffachuudha. Booyyeedha akkamittiin akka yaaduu qabu barsiisuuf hin yaaliin. Kuni waan hin taane. Garuu immoo hedduu sitti aara. Waan jalqabde dhaabuuf yeroo yaaddu jalqabaa maaliif akka waan sana jalqabde yaadadhu. Hubadhu boqochuun yookiin bashannanuun waan gaariidha. Ofitti amanamummaaf amantii yoo qabaatte bakka barbaaddu deemuu yoo kaate yookaan imala yoo jalqabde humni kamuu si dhaabuu hin danda'u. Namni si yaaduu jalqabu yeroo ati waan isaan malee gammaddee jiraattudha. Namni si yaaduu jalqabu yeroo ati isaan malee gammaddee jiraattudha. Akka irraa barattan
abdii guddaan qaba. Waan ergaa hayyuu kanaa haga dhumaatti na dhaggeeffattaniif ulfaadhaa. Horaa deebanaa.